Nagaaniif araarri Waaqayyoo bakka isin jirtan maratti isiniif haa ta'u. Kabajamtootaaf jaallatamtoota saba Waaqayyoo kam jirtu nagaa keessanii ijoollee hafuuraa an baay'ee jaalladhu. Egaa akkuma beekamu maqaan koo Faarfataa Ayyaanaa Hiikaan jedhama. Kanan jiru naannaa Finfinnee magaalaa Duukamii waldaa kiristaanaa Mulu Wangeel Addachaa jedhamti. Egaa akkuma beekamu yeroo darbe keessa faarfannaa hojjedheetu ture. Faarfannaan hojjedhe kun gara albeemaatti kan siqu yoo ta'u, faarfannaa kana hundarra hin goone ta'uyyuu yaa'u beekaadhuma faarfannaa hundarra gochuun dhiise. Kanaaf tokko tokko dhageessaniittu kan hin dhageenye immoo karaa yuutuubii na hordofuu dandeessu isiniin jechuu barbaadeen karaa onlaayinii sitti dhufe. Akkuma beekamu faarfannaan yookiin immoo yuutuubiin faarfannaan kun irra jiru Singer Ayyaanaa Hiikaa Official yookaan Michuu Miidiyaa kan jedhu of keessatti hammatee kan jirudha. Kanaaf achi keessatti waan isin na tumsuu barbaadan kanan jaalala Waaqayyootii isin gaafadhu. Subscribe, like, comment, copy link, share gootanii akkasin na bira dhaabatan kabajaaf jaalala Waaqayyootii nan isin gaafadha. Adara namoonni biyya alaaf biyya keessaa teessanii viidiyoo kana ilaalaa jirtan na tumsaa isiniin jechuun jaalladha. Kana waan gootaniif Waaqayyoo bara keessaa na eebbisu. Kabajamaa saba Waaqayyoo hunda keessan baay'een isin jaalladha. Hojii hafuuraa kana namoonni na wajjin hojjechuu barbaadanii fi na tumsaan isiniin jechuu barbaada. Ammallee burqaan faarfannaa narraa hin cinne hojii Waaqayyoo hojjechuudhaa fi haala laalee gadi hin taa'u, hiyyummaa laalee gadi hin taa'u, jibbamus gadi hin taa'u, jaallatamus gadi hin taa'u. Yeroo hundumaa ani qophaadha. Haaleluyyaa. Hojii Waaqayyoo hojjechuudhaa fi nama murteeffataadha isiniin jechuu barbaadeetan haalli gad qabee gannamsiisu ulfaadha. Baay'een isin jaalladha. Shalom, 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 shalom. Kabajamaa saba Waaqayyoo eebbifamaa. Baay'een isin jaalladha.